qabsaa'aa garee mormituu Dajanee Xaafaati. Barsiisaa yuunivarsiitiif barreessaa paartii Koongireesa Federaalaa Oromooti. Haati warraa isaanii Aadde Assallafech Mulaatu abbaan manaa isaanii utuu seeraan hin himatamin mana hidhaa kaa'amuu fi mana hidhaa keessatti vaayirasii COVID-19 qabamuu isaanii dubbatan. Dhuguma diimokiraasii jira nutti fakkaate. Amma gaafa 30 ji'a har'aa jechaadha. Halkan sa'aatii 10 dhufanii balbala nutti reebanii habariin bannu jennee cabsanis seenuu yaalle nunis hin bannu jennee garuu amma sa'aatii 11 booddee balbala cabsanii seenuu bakka jedheen ni banee fi egaa achi galee torban isaatti koronaan qabameera jedhanii manicha garuu otoon qulqulleessin ijoolleen dhukkubsatan ijoolleen 14 otoo achi keessaa ba'anii akka isaan beekanitti akka dhukkuba kanaan akka miidhamu. Dubbii himaan ministirii fayyaa Taganee Raggaasaa obbo Dajanee Xaafaa vaayirasii COVID-19 qabamuu isaanii mirkaneessanii amma garuu irraa fayyanii jiru jedhan. Dajaneen ammaan dura mormii muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii taayitaarraa buusetti hirmaatte jedhamanii waggaa 2 hidhamanii hiikamuu isaanii dubbatan. Haati warraa isaanii Aadde Assallafech Mulaatu